Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixataa majjii 9 bara 2017 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan ka gareen basaasaa dhaabbanni basaasaa yuunaayitid isteetsi raashiyaan dhimma filannoo yuunaayitid isteetsi keessa seenuu ishee fi pireezidaantiin biyyattii ajaja kennuu isaanii qabatamaadhaan nan beeka jedhe raashiyaan deebii kennitee jirti. Matoota odarraa keessa tokko. Hoogganaan garee Baafraa kan Naayijeeriyaa irratti ilaalchi gaggeeffamu ol falmisiisaa ta'aa dhufeera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Gaanaa haaraan kakatanii aangoo qabataniiru uummanni abdiin eegaa jira. Oduu boodatti deebina. Qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee sa'aatii ramadameef eeggataa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara namootti deebina. Naayijeeriyaa keessatti yakkalaalchi hoogganaa garee adda baastota Baafraa kan Nimaandii Kaanuu kibxata boorii ka deebi'ee geggeeffamu ta'uun beekamee jira. Garuu yakkalaalchi sun hiccitiidhaan yookaan immoo iddoo dhokataatti geggeessama jechuudhaan abbaan murtii dubbachuun wal falmasiisaa ta'ee jira. Gabaasaa Chiwaan Waako jaalannetu dhiyeessa. Baatii onkololeessa bara 2015 Nimaandii Kaanuu poolisootaan Leegos keessatti yeroo qabame dhimmisaa hagas lafarra dheerata jedhamee hin eegamne. Yeroo tokko wabiin gadhiifameera. Yeroo kaan immoo deebi'ee hidhamuu isaati. San booda akka gadhiifamuuf manni murtii ajajus ammayyuu hidhaa keessa jira. Amma rakkoo biraatu uumamaa jira. Baatii muddee darbe yakkalaalchi Kaanuu akka iccitiidhaan gaggeeffamu abbaan murtii kata'an Biintaa Nyaakoo iyyata dhiyeessanii jiran. Himannaa irratti dhiyaate yakka shiraa fi ganiinsa ture. Hidhamuu isaa kan ilaaleen kibba bahaa keessatti mormii ka'een nama hedduu du'e jedhu gareen mirga dhala namaaf falman. Amnesty International baatii sadaasa darbe akka jedhetti waraanni biyyattii sochii kana cabsuuf tarkaanfii fudhateen yoo xiqqaate qabsaa'onni Baafraa deeggaran 150 baatii hagayyaa qabee ajjeefamaniiru. Poolisoonnii fi humnootiin nageenyaa hiriirtotatu nu haleelee jechuudhaan falman. Abukaatoo kata'an immoo yaada dhiyeessaniin. They have the security to protect their witnesses. Why are they afraid? We're also talking about the fundamental rights of the applicant defendants who have been falsely accused. Namoota isaanii kanneen ragaa ta'antu dhiyaatan eegumsa barbaachisu qabu isaan. Kanaaf maaliif iccitiidhaan gochuu barbaadan maaliif sodaatu? Nutis mirga namoota sobaan hidhamaniif dhaabbataa jirra. Kanaaf namni dhufee ijaa ijatti kallattiidhaan ragaa akka ba'an barbaannaa jedhan. Wanni iccitiin gaggeeffamuuf nuun galu kanaaf hin fudhannuu jedhu. Kaanuun raadiyoo Baafraa kan walaba ta'e sana hoogganaa turan Riippaabilikii Baafraas akka ijaaramu fedhan. Uummata Baafraaf dubbii himtuu kataan Eemaa Paawerful meeshaa waraanaa kaasnee waraanaan jirru hojii ogumaa hojjanne malee nuuf waaqayyo jira. Hookkaran kaafnu duubatti hin jennu Baafraa yookaan du'aa jedhan. Gama mootummaan falmaa akka jiran pireezidaant Muhammad Buhaariin kutaa Baafraa walaba akka taatu labsaniiru. Qabsaa'onni garuu irra deebi'anii yaaduu qabu jechuun hubachiisan. Dhaabbanni basaasaa yuunaayitid isteetsi raashiyaan dhimma filannoo pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsi keessa seente akka doonaald tiraamp filataman taasiste jechuusaa mootummaan raashiyaa oduu hundee hin qabneef ogummaan itti irrate jechuudhaan balaaleffattee jirti. Dubbiimaan Kireemiliin Dimiitirii Peeskoof irraa ibsa kennaniin himannaa hundee hin qabne kan homaa keessaa arguun hin danda'amne ka oguma deemsa hojii nageegumsaa of keessaa hin qabne yookaan immoo ho'a qalbiitiin kakaamee kan dubbatame jechuudhaan qeeqanii jiru. Himannaalee akka kanaa dhaga'uun uffinee jirralee jedhanii jiru. Hangawaan kun hawaasni kanagaa yuunaayitid isteetsi immoo pireezidaantiin raashiyaa Vilaadimir Puutin deemsa filannoo dimookiraasummaa yuunaayitid isteetsi cabsuuf jecha duula kana oofamu akka ajajuu isaanii
ofitti amantaadhaan dubbachuu ni dandeenya jechuudhaan eega dubbatee booda gama mootummaa Raashiyaatii immoo deebiin dhaga'amuun kun ka duraa ta'uu isaati. Waa'ee yaalii dhukaasa misaayilaa intarnaashinaal baalistik misaayil yookaan immoo ICBM jedhamuu geggeessamuu maluu irratti walmuddinsi Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa Kaabaa gidduutti mul'ataa jiru biyyoota Eeshiyaa gama bahaarraa deebii cimaa kakaase hin qabu. Kooriyaa Kibbaa kaleessa randeebiyaa Kooriyaa Kaabaa kaleessa yaalii dhukaasa misaayilaa ICBM jedhamu yeroo feetetti bakka feeterraa geggeessu akka maltu dubbachuu ishee dhaabbanni oduu KCNA dubbii himaa ministirii dhimma alaa biyyattii maqaa dha'uudhaan beeksisee jira. Ministeerri Yuunaayitid Isteets Ash Kaarter deebii kennaniin dhukaasni yaalii ICBM Kooriyaa Kaabaa geggeessuuf dhaadattu kun doorsisi cimaadha jechuudhaan yoo dhukaasni sun daangaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isheetti kan ce'u yoo ta'e misaayilicha aleeltee kuffisuudhaaf Yuunaayitid Isteets tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka maltullee akeekkachiisanii jiru. Senatarri Yuunaayitid Isteets Ted Cruz bulchaa kutaa Teksas Greg Abbott wajjin pireezidaantii Taayiwaan Tsai Ing-wen wajjin eega walgahanii booda chaayinaan aangawoonni Yuunaayitid Isteets eenyu waliin akka dubbachuu qaban murteessuudhaaf mirga hin qabdu jedhanii jiran. Pireezidaantiin Taayiwaan gara Ameerikaa waaltaatti utuu imalaa jiranii kutaa Teksaas keessa qubachuudhaan aangawoota Yuunaayitid Isteets lamee wajjin walgahan. Walga'iin kun geggeessamuu isaa dura jilli mana maree bakka bu'ootaa magaalaa Houston akka pireezidaantittii Taayiwaan wajjin waliin geenye qoonsilaa chaayinaarraa xalayaa argachuusaa kan dubbatan Senatarri Cruz chaayinaan eenyu wajjin akka walgeessu akka murteessitu humna viitoo nuuf kennite hin qabdu nutis abbaa barbaanne wajjin yeroo barbaachisaa ta'etti walga'uudhaaf mirga qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets bo'oo galaanaa Hormuuz cinatti dhukaasa akeekkachiisaa yabaloota Iraanirratti dhukaasuu ishee aangawaan ittisaa Yuunaayitid Isteets VOA'tti dubbatanii jiran. Qondaalonni doonii humna galaanaa Yuunaayitid Isteets akka dooniileen Iraan sun irraa deebi'an deddeebisanii raadiyoodhaan gaafataniyyuu imala isaanii itti fufuu isaaniirraa kan ka'e dhukaasa akeekkachiisaa sana dhukaasuu isaaniitti kan isaan dubbatan aangawoonni kun. Pireezidaantiin Iraan duraanii Akbar Hashem Rafsanjaanii umrii isaanii waggaa 82tti dhukkuba onneetiin kaleessa du'aan boqotan. Du'a isaanii labsuudhaaf ka sagantaa isaa idilee gidduutti dhaabee ture. Televezyiyoonni mootummaa biyyattii umrii isaanii guutuu utuu hin boqotiin karaa islaamummaa fi warraaqsaatti yeroo isaanii dabarsan jechuudhaan dubbatee jira. Bara 1989 aga bara 1997tti pireezidaantii Iraan ta'uudhaan ka tajaajilan Raafsanjaaniin sana dura immoo warraaqsa islaamummaa bara 1979 biyyattii keessatti geggeessame kan hoogganan Ayatollah Ruhollah Khomeiniif akka gorsaa ijootti ilaalamaa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Gaanaa haaraan Naanaa Akuufoo Aadoo kakatanii aangoo yeroo qabatan kanatti namoonni waan baay'ee irraa eegaa jiran lammiiwwan biyyattii rakkoo diinagdee amma jiru akka xumura argatee akka milkaa'an fedhu gabaasaa Firaansiiskaa Foorsan tujubee dhiyeessa. Naanaa Akuufoo Aadoo sanbata darbe ture bakka gitoonni isaanii pireezidaantonni ardittii keessummoonni kabajaaf lammiiwwan Gaanaa kumaan lakkaa'aman argaman waltajjii Black Star jedhamutti hojii jalqabuuf hirbuu seenan. Sirni hirbuu seenuu sun bifa huccuu aadaa keentee huccuu beekamaa kan Gaanaa gama kibbaaf kan guuguu gama kaabaa uffatan irratti argaman sun hedduu miidhagaa ture. Pireezidaanticha haaraa biyya dinagdee dadhabaa liqaan irra heddummaate sharafii maallaqaa kufaa ta'e gatiin meeshaalee gaccabaa ta'e hoogganuuf jiran garuu hojii cimaati isaan eeggata. Pireezidaanti Akuufoo Aadoo badhaadhummaan lammiiwwan Gaanaa hundaaf akka ta'u sirna eebbaa isaanii irratti haasaa dhageessisaniin waadaa seenan.
We must create wealth and restore happiness to our nation. Qabeenyaadhaa fi badhaadhinni akka jiraatu goonee biyyattii keenyatti gammachuu deebisuu qabna. Sanammoo kan gochuu qabnu uummata barate qaroomee fi dinagdee gulantaa addunyaatiin dorgomuu danda'u yoo qabaannedha. Ilaalcha keenya babal'isnee saayinsii fi teknooloojii riqicha guddinaa akka ta'e hubachuudhaan sana qaama xiyyeeffannaa keenyaa gochuu qabna. Sanaan galmaa fi qajeelfama laannee qonnaan bulaa fi kanneen hojii uumtoota ta'aniif karaa saaqna. Sirriidhumatti dameen dhuunfaa hojii uumuudhaaf dinagdee sochoosuu irratti ga'ee olaanaa akka taphatu amanna. Dargaggoonni lammiiwwan Gaanaa hangi tokko mootummaa Akuufoo Adoorraa hedduu eegnaa jedhu daldala irratti kabobba'e Saliifuu Fataa'uu dalagaan dhimma dursi kennamuun irra jiraatu jedha. For the young people we need work. We need work and good salary. Nu dargaggoonni dalagaaf mindaa gaarii barbaanna. Nuti dargaggoonni hojii hedduu nuuf uumu jennee isaanirraa eegna. Ammaaf jecha isaan nuun jedhan simannee hojiitti hiikuu isaanii eegnaa jedhe. Faadilaatu Ahmed hayyuu ijaarsa biilsaa yoo taatu waa'een dinagdee na yaachisaa jette. Mootummaan yookaan pirezidantiin keenya haaraan dhimma dinagdee irratti hojjetu jedheen abdadha. Sababiinsaas dhimmi ijoon ani isaan filadheef kanaafi. Dinagdeen hedduu dadhabaadha. Sharafi maallaqa keenyaa yoo ilaalte hedduu dadhabaadha. Rakkoo humna ibsaatu jira. Ibsaan ammaa bade jechuun nu nuffisiiseeraa jette. Gatiin barnootaa qaalii ta'e illee nuu salphata jedhanii kanneen abdatan jiran. Barri pirezidaantii aangoo gadhiisanii kan Jo'aan Maamaa malaammaltummaan kan himatame yoo ta'u, pirezidaantichi haaraan garuu kanatti duuluuf waadaa seenanii jiru. Bittaa fi gurgurtaa keessatti oomishi gatii akka baasu sanaanis uummati akka kiisii qullaatti hin hafne ittisuun qaba. Maallaqi yookiin qabeenyi damee dhuunfaatiin horatamuu qaba. Sana fiixaan baasuudhaafis tarkaanfiileen fudhataman ni jiraatu. Gama biraan sooshaal miidiyaa yookaan caasaa hawaasaa irratti pirezidaanti Akuufo Adoo haasaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan Joorji W. Bush guyyaa sirna eebba isaanii dubbatanitti fayyadaman qeeqi jedhu irratti dhiyaatee jira. Daayirektara quunnamtii dhimma pirezidaantummaa akka ta'an garuu dhiifama gaafachuudhaan ibsa baasanii jiran. biyya amma galgala keessaa 2:43 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 43 wallee kanaan sagantaa feetti ceena.
Mitikoo Goobanaa hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa Gaabonitti qopheessaniif walitti dhufuutti jiran. Addunyaa gama ispoortiin maal keessa ture gara soraatti deemna. Guyyaa 5 qofatti hafe biyyi 16 jabeennaaf qaroom kubbaa miilaatiin bar hedduuf kuufachaa ba'e dirree Gaabon irratti wal agarsiifachuu fi walitti yaa'uutti jira. Gini Bisaa'u dorgommii tanaaf taphattooti 20 caal biyya alaatti yaammate biyyittii hagii hedduun ammoo nama alaa yaammattellee argachuuf hin dandeenye. Gaaboniin siyaasaan jireenyi isii tammaat kun dorgommii afkoon tabaranataan nagumaan fixattire. FA Cup dorgommii waldaa kubbaa miilaa Ingiliizi qopheessu barana kilabii mooteef doolaraaniti €1 miliyoon caala badhaasuuf kurfee jirti. Isaniin gurbaa Naayijeeriyaa kilabii Cheelsii keessa taphatu Maayikel Oobii jaalattan kaanii gurbaan sun Cheelsii lakkise quba qabaadha. Oduu ispoortii keessa ummatoota Ansoraa Lakeeti. Afkoon dorgommii waancaa Afrikaati baran Gaabonitti qopheesse. Gaabon biyyattii Afrikaa garba Atlaantikii fuul deebifattee qubatti tuni dorgommii tana waan hedduun qopheessuu jirti. Gaabon jireenyi tammaate akka jajjabaa keessa jirti. Wanni jireenyi isii itti hirkatu kogannatti $1 miliyoona fi biliyoona 1 miliyoon 800 irra argattu gatiin zayitii itti kasaarte siyaasaan itti hammaatte namilleen mootummaa isii jibbe hiriira karaatti baafate akka jajjabaa keessa jirti. Gaazexeessootii keessumattuu iyyuu gaazexaan paartii biyya mormituu aduu jireenyi akkan biyyatti hammaatu ammoo $1 miliyoon hedduutiin dorgommiyaaf koontan qopheessuun horii uummataa taphachuu jechuun himachuu jiran. Mootummaan ammoo nama waan gargaraatiin mari'achiisuuf walitti yaamuu jira. Warri dorgommii tana alaa dhufu ammoo tanuma keessa faarsa dhibbee dhaanachaa kilabii fi faarfachaa dhufuu jira. Warri lafaa ammoo keessattuu manneen nyaataatiif dhugaatii warri qabu gabayaa uwwifachuu jira. Warri kilabii ufi faarfatu dhufuu jiru keessaa tokko Ivory Coast kilabii The Elephants jarii dhibbee dhaanachaa waan hedduun faarsaa dhufuu jira. Dans le football, il faut une entente. Si vous voulez aller les meilleurs joueurs du monde, s'il n'y a pas entente, vous pouvez pas aller quelque part. Warri akkana faarsu kun akkan jedhu kun nama akka Alan Traoré fa'a warra sirbaaf lafa uwwisuu jiru keessa innillee nam tokko Traoreen faati kilabii fi akkana faarsaa dhufuutti jiran. Dans le football, il faut une entente. Si vous voulez aller les meilleurs joueurs du monde, s'il n'y a pas entente, vous pouvez pas aller quelque part. Traoreen kilabiin isaa elefanti ufii miti biyyaa jettanii taphattanii kanaafuu waan biyyaa jettanii taphattaniif biyya beessa wal qoxxisuuf wal dalanuu amal keessanii kan lakkisaa jechuun gorsuu jira. Ivory Coast barana Gabon, DRC, Morocco fi Togo waliin taphatti. Jireenyi biyyi dorgommii tana qopheessitu Gaabon waan hedduun irraa hammaate ogeessi mala jireenya akka Gabriel Zomo faati nama hedduutti siyaasa tana keessumattuu iyyuu gara dinagdee kana wayyeessuu fedha gabaa irraa argannaa jedhe abdataa jedhe. Le taux d'inflation reste relativement acceptable. L'inflation dans la CEMAC tourne à peu près autour de 3-4%. Kanaafuu namni waan hedduun abdachuu jira jechuun dubbata. Gam taphaatu iyyuu deeman immoo dorgommii tana 7 taphatanii Gaaboon istaadiyoomii 4 keessa qopheessan. Biyyittii hagi tokko taphattooti isaanii biyya alaatii guurratanii hagi tokko immoo nama dhufuuf kan abdiin eegachuu jiran. Sofiyaane Baafol EPL yookaan English Premier League keessa kilabii Southamptonii taphata. Kilabiin Morocco gurbaa kana biyya alaatii yaammattee taatullee eegattee dhabdee itti dhufuu hin dandeenye. Southampton gurbaa kana 23 kana €1 miliyoon 16tiin bitatte taatullee gurbaan kun miilii dhabamee dorgommii waancaa Afrikaa tanaaf dhufuu hin dandeenye. Moroccoolleen fulasaa nam dhibii abdachaa baate. Moroccoon warri isiin alaa bitattu keessumattuu iyyuu warri isiin alaa taphachiifachuuf yaammatte hedduun akka Yunis Belhane, Osuma Taanee fi Nordin Ammaale faalleen warra miilii dhibameetiin dhufuu dadhabe. Gini Bisaa'u dorgommii waancaa Afrikaa akkana tanaa dabarteetuun beektu tapha barana irratti leenjisaan isaanii Basiko Kande warra taphaaf qopheeffa 23 biyya alaatii guurratee dhufeen warri isiin filatte keessaa tokko Francisco Junior fa'a ka duri kilabii Evertonii taphatu. Gini Bisaa'u tapha akkanaa kan irratti akkumaayyuu dabartee shaampiyoonallee taatee hin beektu taatullee warra shaampiyoonaa durii dhiyaate bebeekamoo Kongo Brazzaville fi Zaambiyaa fa'aa mooteetiin as geetti.
burkiina faasoolleen ijoollee isaanii waancaa kubbaa afrikaatiif akkan taphatan kan 23 filattee qixeeffate. burkiina faasoo garee A keessa taphatte kaameruun gaaboon giinii bisaawaa waliin taphatte. gamkaaniin ammoo joon maayikel oobii gurbaa naayijeeriyaa ka kilabii EPL keessa taphataanii cheelsii taphachuun beekamu. gurbaan kun amma cheelsii lakkisee kilabii chaayinaatti galee chaandaadiin teedaa kilabii jedhu taphachuu jira. oobiin eegii cheelsiitti galee barkum 2006 ganna gam jechuu ganna hedduun duratti marroo 372 taphatee goolii hedduu galcheefillee cheelsii taphachuun naa gammachuu tokko taatullee ammitii hojii jijjiiran barbaadanii jechuun dubbate. FA Cup dabarra immoo FA Cup jechuun waldorgommii waldaan kilaboota Ingiliiz qopheessu. waldaan kunin kilaboota 736 qaba. sudiin jalqabe marsaa hedduurri turanii marsaa 124 hafanii amma marsaa 3 jiranii. afreessoon amajjii 28 irratti taphatan Itoophiin ammaaf qabu dorgommii tanaaf ammaaf qopheessu kanumaa jechuun ansoraa lakeeti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Fiilmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaan kaa'aman jedhu seenaa dhugaa irratti hundaa'uudhaan kan hojjetame yoo ta'u, seenaa dubartoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 3 bara 1962 keessa lammiiwwan Ameerikaa yeroo jalqaba gara hawaatti ol ba'an Jaan Gleeniin gargaaran calaqqisa. Kaatiriin Jaansan, Doortii Vaahon, Meeri Jaaksan danqaa saalaa jiru cabsuudhaan hayyoota herregaa kompiitara saayinsii fi injinara naasaa turan. qophiin har'aa kanarratti fuulleffata tujube. jalqaba bara 1960mootaarra dorgommiin hawaa yuunaayitid isteetsiif tokkummaa sooviyeet gidduu akkaan cimaa ture. sooviyeetitti aansuudhaan naasaan yeroo jalqabaaf gurmuu gara hawaatti ol baasuusaa beeksisee jedha gabaasi Penelope Puulu. amma yeroon gara hawaatti olitti ba'amudha. guyyoota 14 keessatti ogeessonni hawaa leenjiif as dhufuuf jiru. wanti nuti hojjennu martinuu haadha warroota ijoollee fi wanti hojjetu martinuu guutummaatti biyyattiitiif kan fayyadu ta'a. hiriyoonni koo dubartootaa qopheedhaa ka jedhan dubartii lammii ameerikaa hidda dhalata afrikaa hojii hawaa sanaa to'atan Doortii Vaughan turan. yeroo akkaan cimaa ta'e sana keessatti egaa dubartoonni lammii ameerikaa hidda dhalata afrikaa 3 imala naasaan gara hawaatti geggeesse keessaa qooda olaanaa kan qabaatan. kan badhaasa Ooskaar jedhu badhaafamte Oktaaviyaa Speenser yeroo jalqabaaf dubartii gurraacha kutaa ameerikaa loogiin sanyii keessatti hammaate keessaa manaajara naasaa ta'uun kan hojjetan akka Dorootii Vaughan ta'uun fiilmii Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu irratti hirmaatte. qooda ishee kanaaf badhaasa hedduu ka badhaafamte Speenser seenaa dhokate kana achi as baasuun maaliif barbaachisaa akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsiteetti. naasaa keessatti danqaa turetu cabe. addunyaan namoonni kun eenyuun akka ta'an beekuu dhabuun ammayyuu hojiin hojjetamu jiraachuun nu hubachiisee jette. hayyuu herregaan kan lakkoofsa lakkaa'u bira taree hojjetuun barbaada. utuu raashaan alaabaa ishee GR hin dhaabin dura herrega hamma yoonaatti argamee hin beekne nama hojjetuun barbaada. Kaatiriin Joonsan hayyuu herregaaf seenaa kana keessatti nama ijoo turan. bakka Kaatiriin ta'uun fiilmii kana kan hojjette Taraaji Heensan yoo taatu haadha ijoollee 3f nama sammuun qaraa galma keeyyattee sossootu turte. rakkoo jiru furuudha kaayyoon see dura. dorgommii cimaa dubartoonni kun geggeessaniin ka jalqaba hawaatti ol ba'an lammii ameerikaa Joon Gileen nagaan akka hojii isaanii xumuran gargaaran. kan akka manaajara Kaatiriin ta'uun fiilmii sana irratti hirmaate Keevin Koostner qooda sana keessatti qabu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. ededa jiru diignee danqaa jiru kaasuun mara keenyaaf barbaachisaadha. fiilmii sana keessatti sana hojjechuu danda'u kootiif nan boona. haadha ijoollee lamaa dubartii ameerikaa hidda dhalata afrikaa yeroo jalqabaaf injinara naasaa ta'an Meeri Jaaksan bakka bu'uun fiilmii Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu keessatti kan hirmaatte Jeenel Moonaayeti. ijoollee durbaa keessumaa dubartoota sabxiqqaalee yeroo ammaaf ergaa akkas jechuun dabarsite.
You can be mathematicians, scientists, engineers. Hayyuu herregaa ka saayinsii injiinara ta'uu dandeessa. Teeknooloojii keessaa qooda qabaachuu addunyaa jijjiiruullee ni dandeessa. Qaroominni bifa gogaa yookaan saalaan addan baasu. Hammaati hojii hojjechuu itti fuftetti dhumarratti injifannoon kan kee ta'aa jette. Fiilmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun agarsiisa isaa kan gurmuun hojjetameef galateeffamee jira. Fiilmiin kun gara hawaatti illee ol ba'uudhaan ergaa jajjabeessuu dabarseera. Kan buufata sanarra jiran astiroonatii Yuunaayitid Isteets Peegii Wiston dubartii yeroo dheeraaf hawaa keessa turan ta'uun ka beekaman illee innaa fiilmiin kun jalqaba baname gama saatalaayitiin ergaa qaban dabarsaniiru. Dhaloonni bara Maarsii qorachuu keessa jirru kanneen egeree keenyaaf hojii cimaa hojjennu akkuma dubartoonni kun anaaf jajjabina ta'an ni jajjabaatu jedheen abdadha. Fiilmii kanatti buhaaraa jechaa buufata hawaa addunyaarraa ergaa kun dabarsaa jedhan. Fiilmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun amajjii 6 bara 2017 jechuunis jimaata darbe mana fiilmii keessatti daawwatamu ka jalqabe yoo ta'u fiilmii akkaan beekamaa ta'a jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma immoo yaada dhaggeeffatootaa. Kabajamtoota garee VOA afaan Oromoo hanka bilbiluu fi Oromiyaa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutii fi aanaa Aagaa Waayyuu keessa yeroo ammaa mootummaan biyya bulchaa jiru ka OPDO kunini uummata keenya darariisaa jira. Haadhotii garaachaa hidhuu jiran, abbootii ijoollee hidhuu jiran, jaarsa waggaa 80 hidhuu jiran, jaartii waggaa 55 hidhuu jiran. Kanaafuu uummata keenya dararamaa isa daraa. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagayaa galatooma dhaamsa keenya kan yeroo adda addaatiin dabarsinu hundaa'u uummata keenya biraan gahuudhaaf galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jechaa akka waan hundaafuu obsaan bira dabran uummata keenya hundaaf jajjabeessaa Oromiyaanis ni bilisoomti uummanni Oromootis walabummaadhaan biyya isaati irratti ni jiraata jeetiin abdadha akkasumatti hayyoota keenya gurguddaadhaafis akkasumatti dhaamsiin an qabuuf tokkummaa fi jaalalaan akka ilmaan Oromootiif je'anii dantaa dhuunfaadhaa dhiisanii dantaa sabaatiif akka dirmatanii gaafadha hanga xiqqaa Buntilaandi Boosaaso irraa. Halloo sabbattoota VOA akkamitti nagaa fayyaa qabdanii sagantaan keessan baay'ee na gammachiisa. Bara haaraa kanarratti gaafii jijjiirama guddaa akka fiddanii sa'aatiilee nuuf ibsan kabajaa fi ulfinaan gaafadha galatooma. kanneen yaada ergan galateeffachaa kanumaan xumurraa boroo walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.